Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduu isin eegalla. Godina Arsii Bahaa aanaa Heexoosaatti miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Godina Matakkal magaalaa Gaalessaatti humnoonni bilxiginnaa abbaa filmaa hidhuun dararaa jiraachuun saaxilame. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti caasaan bilxiginnaa saamicha lafaa fi qabeenya hawaasaa hammeessuun dhaga'ame. Abbootiin 25 sinodoosii sabaa fi sablammootaan muudaman ukkaanfamanii jiru jedhame. Hordoftoonni amantichaa kutaalee garaa garaa ammoo mormii isaanii dhageessisaa jiru. Magaalaa Gaambeellaa keessatti ilmaan Oromoo 2 ajjeefamuun dhaga'ame. Rakkoo ulfaataa naannichatti dhalateen uggurri sochiis kaa'ame. Waraanni Itoophiyaa keessaa waraanota bara 1984 as geggeeffaman keessaa kan namoota baay'ee galaafatedha jechuun qorannoon tokko ibse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Arsii Bahaa aanaa Heexoosaatti miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa utuu beekaniis ta'ee hin beekin sirnicha tajaajiluun daba adda addaa uummata isaan irratti raawwachaa turan gocha isaanii kanatti gaabbuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaa aanaa Heexoosaatti miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaatti dabalamuu isaa odeessi achi nu qaqqabe ifoomse. Loltuun kun hidhannoo guutuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti kan dabalame yoo ta'u, simannaa waraanni bilisummaa Oromoo taasiseefittis akkaan gammaduu isaa maddeen keenya dabaluun himaniiru. Godina Matakkal magaalaa Gaalessaatti humnoonni bilxiginnaa abbaa filmaa hidhuun dararaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan bilxiginnaa ilmaan Oromoo kutaalee adda addaa bakka isaan jiranitti adamsuun hidhaa gidirsaa fi ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Keessumattuu naannoo Oromiyaa ala baasuun naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Amaaraa jala kan jiran Walloo Kamisee fi Matakkalitti ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf wareegama ulfaataa kaffalaa jiru. Haaluma kanaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gaalessaatti waraanni bilxiginnaa abbaa fi ilma hidhuun dararaa jiraachuun dhaga'ame. Obbo Kabaa Raggaasaa nama si'a 7ffaa hidhamaa jiran yoo ta'u, ilmi isaanii Dassaaleny Kabaa ammoo si'a 9ffaa hidhamaa jiraachuu maddeen keenya himan. Obbo Kabaa fi ilmi isaanii Dassaaleny yakka dalaganii utuu hin taane sababa Oromummaa isaanii fi magaalaa sana keessatti hojjetanii qabeenya horataniif jecha humnoota mootummaa bilxiginnaan saamamaa fi hidhamaa jiraachuu isaanii maddeen keenya kun Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif ibsaniiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti caasaan bilxiginnaa saamicha lafaa fi qabeenya hawaasaa hammeessuun dhaga'ame. Mootummaan bilxiginnaa akkuma sirnoota qeenxee kanaan duraa qonnaan bultootaa fi hawaasa bal'aa dararuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf hojiitti jira. Humnoota garaa garaas leenjisuun bobbaasee manneen hawaasa nagaa gubsiisaa fi saamsisaa akkasumas kaan ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti maqaa investimentii jedhuun lafa qonnaan bultootaa fi qabeenya isaanii saamuun akkasumas beenyaa tokko malee manneen hawaasaa diiguun dhaga'ameera. Kanneen manni isaanii jalaa diigame keessaa kan maqaa arganne Hajii Duubee, Ida'oo Rabbituu fi Jaarsoo Diqqiloo kanneen jedhamanidha. Ajajni qabeenya namootaa saamuu kun kan dhufe mootummaa federaalaa irraa akka ta'ee fi dura bu'ummaa gochoota badii kanaa raawwachiisaa kan jiru ammoo Obbo Awwaluu Abdii itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'es barameera. Awwaluu Abdii armaan dura nama Hajii Weebil jedhamu magaalaa Asaasaa keessatti bobbaasuun daldalaa kan ture yoo ta'u, namoonni sana irratti dammaqnaan yeroo ammaa kana nama Ida'oo Galatoo jedhamu waliin hojjechaa jira jedhame. Akka kanaanis Awwaluu Abdii karaa obbo Ida'oo Galatoo lafa waajjirri qonnaa of harkaa qabu hektaara hedduu irraa dhuunfatanii jiraachuu maddeen aanaa Gada Basaasaa himaniiru. Abbootiin 25 sinodoosii sabaa fi sablammootaan muudaman ukkaanfamanii jiru jedhame. Hordoftoonni amantichaa kutaalee garaa garaa ammoo mormii isaanii dhageessisaa jiru. Sinodoosiin amantaa Ortodoksii duraanii muudama abbootii 25 ni raggaasisa jedhamee utuu eegamu abbootii kan biraa muuduun naannoo Oromiyaa keessatti mormii guddaa kaaseera. Amantoonni kutaalee lallabaa akka Buunnoo Beddellee, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa sagalee mormii isaanii dhageessisuun abbootii sinodoosii sabaa fi sablammootaan muudamaniin alatti nama kamiyyuu akka hin keessummeessine himaniiru.
mootummaa fi Sinodoosiin Itoophiyaa harka wal keessa naqachuun gochaan abbootii kanneen ukkaamsuun raawwatamaa jiru seenaa badaa uummata Oromoo irratti raawwatame akka ta'e eeranii abboota kanneen ukkaamsuun gaaffii amantoota naannoo Oromiyaa ukkaamsuuf yaaluun sadarkaa qabsoon hawaasichaa irra ga'e sirriitti hubachuu dhabuu irraa akka maddu himaniiru. Abbootii Sinodoosii Itoophiyaa muudaman gonkumaa kan hin fudhanne ta'uu ibsanii abboota amantaa kanneen gara kutaalee lallabaa naannoo Oromiyaatti erguun hokkora kaasuuf yoo hin taane ala faayidaa hin qabaatu jedhaniiru. Magaalaa Gaambeellaatti ilmaan Oromoo lama ajjeefamuun dhaga'ame. Rakkoo naannichatti dhalateen uggurrii sochiis kaa'ame. Naannoo Gaambeellaa keessatti walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii bosona jiranii fi humnoota mootummaa gidduutti uumamuun lubbuun lammiilee nagaa akka baalaa harca'aa jira. Keessumattuu dhalattoonni Oromoo magaalattii keessa jiraatan yeroo adda addaatti haala suukkanneessaan ajjeefamaa turuu isaanii irra deddeebiin gabaasaa turreerra. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessaa 18 bara 2023 magaalaa Gaambeellaa bakka dhaabbata Tasfaa Dirijjiit jedhamee beekamu cinatti gosoonni Anyuwaaq ilmaan Oromoo lama qalanii qabeenya isaanii saamanii deemuu maddeen himan. Namoonni haala suukkanneessaan qalaman kunneenis Muhammad Hassanii fi Naasir Asaffaa kanneen jedhamanidha. Ajjeechaa suukkanneessaa albeen ciibsamanii qalaman kanaaf qaamni nageenyaa mootummaa Bilxiginnaa yaalii yakkamtoota hordofee qabuu tokkollee hin taasifne jechuun maatiin komatan. Gama biraatiin rakkoo nageenyaa irra deddeebiin naannichatti dhalatee roobii kaleessaa eegalee uggurri sochii kaa'ame. Naannichi akka beeksisetti galgala sa'aatii tokko eegalee haga ganama sa'a 12tti namoonnis ta'e konkolaattonni daandii gubbaa socho'uu hin danda'an. Uggurri sochii kunis yeroo hin daangofneef kaa'ame. Murtee kana kaabineen naannichaa walgahii hatattamaa taa'ee murteessuu malee rakkoon nageenyaa mudatees ta'e lakkoofsa namoota miidhaman jedhamee hin dubbanne. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti garuu hokkorri jalqabaa torban kanaa ka'e. Waldhibdee yoo xiqqaate bakka lamatti mul'ate jedhame kunis bifa sabaa qaba. Mootummaan naannichaa qaamolee hooggansaas ta'e kaan nagaa booressuu keessaa qooda qabaachuu malan akka seeratti dhiyeessu beeksiseera. Waraanni Itoophiyaa keessaa waraanota bara 1984 asitti geggeeffaman keessaa kan lubbuu namoota baay'ee galaafate ta'uu qorannoon tokko ibse. Waraanni kaaba Itoophiyaa lubbuu namoota 100,000 ol galaafachuun akka addunyaatti waraanota bara 1984 as geggeeffaman keessaa hammaataa ta'uu gabaasni haaraan dhaabbata qorannoo nageenyaa Osloo baasee beeksise. Gabaasni kamisaa har'aa maxxanfame kun bara 2022 keessa akka addunyaatti du'a waraana mootummootaatiin dhufe 200,000 fi 4,000 galmaa'e keessaa waraanni Itoophiyaa fi Yuukireen 89 gumaachuu ibseera. Waraanni Yuukireen xiyyeeffannoo guddaa kan argate ta'us waraanni mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti taasifame caalaatti lubbuu namoota hedduu kan fixe hin turre. Akka sagantaa ragaa wal dhabdee Absaalaa UCDP ibsetti du'ii 81,500 sababa waraana Yuukireeniin kan mudate yoo ta'u namoonni 100,200 wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti geggeeffameen dhumaniiru jedha gabaasichi. Du'aa fi yakka waraanaa Itoophiyaatti waraanaan dhufe galmeessuun rakkisaa waan ta'eef lakkoofsi namoota du'anii kana caaluu kan danda'u ta'uu gabaasichi ibseera. Waraana waggaa lamaaf geggeeffame kanaan lakkoofsi namoota du'an hammam akka ta'e mootummaan Itoophiyaas ta'e addi bilisa baasaa uummata Tigraay ibsi laatan kan hin jirre ta'us pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo waraana kanaan gara namoota 600,000 lubbuu isaanii dhabuu ibsanii ture. Kana malees gabaasni dhaabbata qorannoo nageenyaa Osloo baase lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhamaa jiru waraanota addunyaa torba bara 2022 keessa hammaachaa dhufan keessaa isa tokko ta'uu eereera. Akka gabaasa kanaatti bara 2022 keessa iddoo fi ulfaatinni waraanaa jijjiirameera. Kanaan dura waraanonni Yaman, Afgaanistaanii fi Siiriyaa waraanota lubbuu baay'ee baasan turan. Waraanni mootummaa Afgaanistaanii fi humnoota Haadii wajjin ture bara 2021 keessa waraana lubbuu namoota hedduu galaafatedha. Waldhabdeewwan 55 bara 2022 galmaa'an keessaa 8 waraana Itoophiyaa fi Yuukireen dabalatee lakkoofsa du'aa guddaa 1,000 ol galmeessuun sadarkaa waraanaatti ramadamaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.